Abbaa badhaasa Baalaandoorii si'a shanii Kiristiyaanoo Roonaaldoo ofitti erga fudhateen booda xiyyeeffannaa jaallattoota kubbaa miilaa kan argate liigiin Saawud Arabiyaa bara dorgommii kana kaleessaa xumurameera. Waqtii jijjiirraa ganna darbeetiin taphattoota buleeyyii liigota Awurooppaa addatti ammoo kan Piriimeer Liigii Ingilaand keessatti maqaa horatan kaffaltii qananiitiin godaansifataniiru. Kaariim Beenzeemaa baruma badhaasa Baalaandoorii injifatetti Roobertoo Firmiiniyoo, Saadiyoo Maanee, Aymeriik Laapoorte boodarra achii kan ba'e Joordaan Henderson, Nigoloo Kaantee, Faabiiniyoo, Steven Jeeraardiin ammoo leenjisummaan ni eeramu. Kilaboonni biyyattii jalqaba bara dorgommii bara kanaatiin dura paawundii miiliyoona 700 fi miiliyoona 84 jijjiirraa taphattootaatiif baasanii morkachaa turan. Halkanedaa taphoota torbee 34ffaatiin goolabameera. Gareen Neeymaar Juuniyer, Sergey Milinkovic-Savic, Aleksaandar Mitrovichii fi Ruben Neves fa'aa Al Hilaal shaampiyoonii dorgommichaa ta'eera. Morkii kilaboota 18 dorgomsiisaa bahe kanaan Al Hilaal tapha torbee xumuraa'idaatiin Al Wahdaa waliin taphate goolii 2-1 injifatee bara dorgommichaa goolabe. Gooliiwwan lamaan Mohamed Kaanoo fi Aleksaandar Mitrovichittu galche. Al Hilaal qabxii 96 sadarkaa lammaffaan kan xumure garee Kiristiyaanoo Roonaaldoo fa'aa Al Naasir irraa qabxii 14 caalee shaampiyoonii ta'een kilabichi taphoota 34 morkate keessaa 31 injifate. Sadiin qofa qixa ba'ee osoo hin mo'amin gubbee liigicharra taa'ee bara dorgommichaa xumure. Morkattoota isaa irratti ammoo goolii 101 galcheera. Al Hilaal seenaa isaatiin si'a 19ffaaf shaampiyoonii Saawudii ta'uu isaati. Keessuma Al Naasir Al Ittahaad simatee goolii 4-2 mo'achuun bara dorgommichaa qabxii 82 waggaa lamaaf walitti aansee sadarkaa lammaffaan xumure. Kilabichi shaampiyoonummaan ta'uu fi baatus taphataan isaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo riikardii haaraa harkatti galfateera. Tapha kaleessaatiin goolii 2 Al Naasiriif kan galchee fi riikardii fooyyessuu kan hin nuffine ga'eessi ganna 39 Roonaaldoon edammoo riikardii goolii danuu liigii biyyattiin galchuun qabamee ture fooyyesseera. Roonaaldoon taphoota liigichaa 31 taphateen goolii 35 lakkoofsisuun kabaja kana dhuunfate. Riikardii kana Al Naasiriif yeroo taphataa turetti lammii Morokoo Abdurrazaaq Hamdallaa bara dorgommii 2018-19 goolii 34 qabatee ture. Roonaaldoon riikardii kana kan fooyyesse Abdurrazaaq baay'ina taphoota yeroo sana taphateerraa 4 hanqata. Maashinni goolii kun Al Naasiriif yeroo mallatteessi asitti taphoota hundaa 69 taphateen goolii 64 kilabichaaf lakkoofsiseera. Fakkeenya cichoominaan hojjechuu kan ta'e lammiin Poorchugaal kun jiruu isaa kubbaa miilaa waggoota 22 darbaniitiin goolii 765 galcheera. Liigota 4 keessattis taphataa goolii hedduu galchuun olaantummaan xumureedha. Laaligaan si'a 3 badhaasa morkii Pichichi kan fudhate yoo ta'u Piriimeer Liigii Ingilaandiin, Seeriyaa Itaalii fi kaleessammoo liigii Saawud Arabiyaatiin seenaa kana raawwateera. Steven Jeeraardiin kan leenji'u Al Ittifaaq kaleessa Al Taawuniin goolii 1-0 mo'ame bara dorgommichaa sadarkaa 6ffaan xumureera. ويا لها من لقطة كانت من سامي النجعي ثم والمحاسن. Enzo Maresca waliigaltee waggaa dheeraatiin mallatteessifachuuf qophiidha jedhameera. Kilaboota hedduun barbaadamaa kan jiru Keeraamaa Keenaan ammoo Ipswich waliin turuu mala jedhameera. Abdurrahmaan Amiin oduu kana isinitti himaa. Leenjisaa isaa Mauricio Pochettino hojii leenjisummaa irraa kan kaasee Chelsean Enzo Maresca qacaruun fedhiin isaa olaanaa ta'uu agarsiisaniiru. Manchester City keessatti gargaaraa fi Guardiola kan ture Enzo Marescaan bara darbee Leicester City Premier League keessaa gadi bu'ee gara liigichaatti ol guddise. Kilabiin London Chelsean filannoo isaa Enzo Maresca godhachuun kallattiin leenjisaa waliin akka mari'atu Leicester City irraa eeyyama argachuun haasaa eegalaniiru. The Guardian akka gabaasetti Chelsean Maresca waliigaltee waggaa 5tiin mallatteessifachuuf qophiidha jedhe. Marescaan waliigaltee waggaa tokko Leicester City waliin erga xumuree kilabichaan gargar bahuudhaaf nama qophaa'aa jiru yoo ta'u, Chelsean kilaboota birootiin akka hin durfamneef carraa kana fayyadamuu fi beenyaa paawundii miiliyoona 8 hanga miiliyoona 10 Leicester Cityin gaafateef Chelsean waliigaluudhaaf haasaa jira jedhame. The Guardian leenjisichatti dhiyeenyaan odeeffadhe jechuun akka gabaasetti filannoon Maresca gara London imaluu caalaa Leicester City waliin turuu filata jedhe. Haalaa sana ammoo BBC Sport akka jedhetti Marescaan gara Stamford Bridge imaluu fedhii olaanaa yoo qabaatu kilaboonni lamaan marii itti fufaniiru jedheera. Akka gabaasichaatti Leicester Cityin paawundii miiliyoona 10 qofa barbaada jedhame. Torbee kana keessa ifatti Chelsean Enzo Maresca leenjisaa kilabichaa gochuun ifoomsa jedhamee eegama.
Manchester United, Chelsea fi Brightonin barbaadamaa kan ture Kieran McKennan Ipswich Town waliin walii galtee dheeressuuf walii galeera. McKennan kilaba diviiziyoona sadaffaa keessa ture Ipswich Town waggoota 22 booda gara Premier Leaguetti akka ol guddatuuf gargaare. Ga'eessa ganna 38 kana Manchester United, Chelsea fi Brighton waliin maqaan isaa ka'aa turus boodarra kilaba waliin milkaa'ee Ipswich waliin turuuf filatee walii galtee yeroo dheeraa kilabichaa waliin tura jedhamee eegama. McKennan leenjisaa gargaaraa ta'uun Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer fi Ralf Rangnick jalatti tajaajiluun muuxannoo leenjisummaa gabbifachuun isaanii yaadatama. Xavi Hernandez kan gaggeesse Barcelonaan ammoo bakka isaa Hansi Flick waliin walii galuun isaanii yaadatama. Lammiin Jarmanii Hansi Flick har'a gara Kaataalaanii deeman boru leenjisaa Barcelonaa ta'uun walii galtee hanga waxabajjii bara 2026tti kaampinuu isaan tursiisu mallatteessu jedhameera. Personnel changes.